baga jiraatanii baga torbanii wal ga'i. Warri mana keessa jirtanis warri booda viidiyoo kana arguuf teessanis baga jiraattan. Darbee wanti tokko nan jira. Facebookii irraa YouTube illee ani YouTube amma gootti ittiin fayyadamne irra deebi'etanii isin hima. Garuu warri kukkuttanii achirra keessan kun you welcome. Rakkinaa muti ergumti akka dabruun fe'aan miidiyaa kana keessaa rakkinaa muti. Oromoon baga jiraattan sirba bareedaa dhageenye wajjinii sirbi kun gaariidha. Kaadireen uummata jaanjessee bara baay'eedhaaf biyya seenaa biyya san keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti keessa jirre jaalannus jibbunis nuu keessa jirroon ta'eef seenaa biyya san keessatti kaadireen mootummaan hunduu kaadiroota bitata. Amma quba qabnutti amma dhageenyetti wayyaanis haa ta'u kaadiroota qabanii akkas sooshaal miidiyaan odoon jiraatiin ደርጉን የ66 ካድሬዎች ትምህርት ቤት ማሰልጠኛ ካድሬ ማል ከንጅሩ ተቆጥሩ ፍንፍኔ ከሰጥ ይቹ ማልፊ ኡመት ከነጃንጀቹ አፋን ማራቲ ይቹ ማ ወታደራት በየቢቹ ወሊ ገሉ ቀብና ሰንደረቲ ኤርጋ ኤርፎርስ ቀቡ ከነራ ቦደ ዋቶ ቆጴስኔፊ ኢትዮጵያ ኤርፎርስ ከንጅሩ ከናፍ ጀቹዳ ኦፕሽን ከንታፍ ጭኖ Paaka birattis, rabbi birattis, nama birattis akka ittiin gaafatamne opshina tokko kennineef jara kanaayi isattan deebi'a. Amma waan jiru irratti waliin mari'anne jechuudha. Propagandaan deemaa jiru kun duraan afaanuma tokko qofa. Afaan Amaaraa qofa jechuudha. Dargiis, Haile Sillaasees bara Minilik irraa kan beekamu. Oromoon hammamtu dhagaa uummanni keenya hammamtu immoo mootummaan 4 kiiloo jiru kuni ummata Oromoo turjumaan nuyi himaaf moo yookiin akka horiititti bira dabra bara Haile Sillaaseetti samma seenarraa dhageenyu. Who cares about Oromos? Who cares? Akkuma horiititti ilaalan namuu waa himuuf waan deemaa jiru. Tan booda abbootiin keenya qabsootti seenan immoo hamma ta'e jechuun simaamaloodhaan feeku fudhadhu fe'uu baattu fudhadhu dhiisi simaamaloodhaan hamma ta'e uummata keenya bira gahe. Bara wayyaanee dhufte 1991 hingaa bara of beeknu san afaan Oromoo afaan hunduu waa ofii falmatan waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo wayyaaneen gaafa san miidhaa fidde akkuma jirtu ta'e afaan keenya namni keenya waa dhaga'uutti ka'e siyaasaa kana jechuudha. Xinnoo hamma ta'e Tamboda qeerroon jabaate tamboda OMN siruma ayyaruun taqoxaaxiran halkan jettisan isin yaadadhaa jechuudha. Baay'ee amlee kan namatti gaafa OMN ijaaramuu uummanni keenya biyya alaatti lallabachuu qabu jechuudha. Seenan waa'ee Oromoo kan himame dhugaadhani waa'ee Oromoo kan lallabame hamma arginutti jechuudha. OMN dura bilisaan akka gaariitti kan uummata dammaqse. Kuni seenaa kaleessati jechuudha. Seenaa kaleessati. Kan hin yaadan. Amma waan deemaa jiru kan hafe biyya keessa. Kan hafe biyya keessa garuu hunda caalaa kan nama aarsu tuffii uummata Oromootirraa qabu mootummaa bara baraan. Tuffii jechuun yaamanii si arrabsu nuti. Tuffii jechuun uummanni kun dadhabaadha. Waan feene itti himna har'a boruu fudhannaa. Kan jedhu kan waan feeneen innaafarraa harka nuudhaa Oromoo dhiisatti warri paarlaamaa keessatti filamuu harkadhaa akkanuma wanuma hundaafuu namni tokko dura taa'ee waan feene himnaaf kan jedhu san sun immoo akka haqaatitti tolaalle cubbuudha. Akka biyyattiitti tolaalle immoo inuu biyya san keessatti har'allee tuffii hamaa uummata Oromooti qaban. Tuffii hamaa baruma kamuu bara wayyaaniitis haa ta'u bara darguutis haa ta'u bara namitti tanaatis haa ta'u tuffii hamaa maaliif nama tuffachuu jechuun waan hin taane si himu waan hin fakkaanne si himu
هما ورد كوني أمني كون سمون قبو أمني كون إنجلوفي أمني كون دقبارا وان فين تلفزيون عن قريبانة تتبنا راديو نتللبنا كارين الجانجسنا جتو كناف وان انتاني سيهمن أما قالوا سدركا سنر لبنا دبره برا إجولين تي غرغرم تبرجين إجولين ورمو غرغرم أروميا كيسة تنام غرغرم أجرا من بيتني تي تربان كانوندو نام ميديا رجع أجيسن إنه وري ويوك أباته وري ريال كاكم لأن كادرين جند كيسة ديمته غورتي سامبولا ناقل لك كيسة هيتي كم شنتم كم أفرتم كم صدم أما الدعمت المكان بتتيجو أكهولا فت سينا إثيوبيا كيسة تيمو أنا كبرنا هذي أورمون شبينجو أك أماتي كان نمني مسنجرو كان أكادي شبينجو كان أكبرنا هذي أورمون عرف منجو عربيجو كان مكاكيتي سنو كان يبيدنمتي تأمو مكاكيتي نموت أسكيسي أفتنين عرفت النمت كتوكو نموني من كان كي أفتني ونن اللي كتبوا رتنا عرفت النور أورمو تعتني فيسبوك كان رتي شولا والبي وياني إني تكبل على الفكاتور أشكر ويانيس أبيوت كاسيت دور الراو بيلا يكن جدي أبجوسا كني مدرس بيلا كي جتم الماني يجت كنجد أبيوت كاسيت أنا موتي أني أكلم أورمو تكتم بدي كنا بيجي غراغرو ما هوك أباتي غراغرو ما سنتي متملة أمبو ولو تكون كمتون دنديز أنن بوجيتن أك غارك تبدي بانكيو أباهول أباك أبينيج بيجسن كيسا هو بيتعمل كلالتي أباك أبينيج غافتك كردين بيك غافتك بيلين بيك غافتك وانتك أك علم أورمو تيتم بدي أك علم أورمو باريات بدي تجيجو أما نشوفو عندنا قوتوتا كنا فاني ساني براتوت ورسينا بسيفني سين منكية كدونكية مالك كده so وياني أشكر مالك جتو وياني أشكر تأموت أما كسب الشاجر أشكر وياني سانكوفو دون تإن ميكومان بيجي جوا جددو كيستي كان قدتي كان سموني سا أدودي أرجعوني في أبوم والرولين بيجي هاركي قداني ساني unfortunately هاركي قداني ساني نمني يوم ما كيسا أكمل مي أبي قدتي هو واتوكو أرجعتي إن أبد لكن توكو سكن most of them هاركي قدان كنا فرق لكن كسيكي كسيني توكو كانوا معفو أفكسات أشكر هنا عن جد أنا سيفن ديفيسا لكن إنكم الربا في موت كنا نستاو أنا أشكر وياني تيموت غرو جل مري أمس كان سنيهم فيه نما برا سبب برا أكت فيته نما سبب برا أكت أجيفته سبب برا كان شبول أنواع ولولته نما ولولته الدنيا ولولته أوروميا هو إجارو فيته كليسين أوروميا نكسين أفتو أنا سوجي أورومو موتي أوروميا نكسين تجارتو سنجرتو واني أبيوت كاسا يتي في أوروميا إجارو تكلين جو you gonna to ended up in the head الدنيا تنرتس واق أبرتس سانكي سامو نمك سامو أبو كيسا بايتو كيسا باهم كينيمو هيمتشاد ديم نيتشو one by one كيزي كينيا هيمتشاد ديم نها إتنرق لغيتن غراء بوكوكي وان كان أكا أباتي تفرق أوف صبي أمتك يي صبي فايداتك أرغت أوجدتي it is you it's not me سيسون سمو كيدسون إنما كيدسون سوجين غرو عن رموت أنفق أما أوروميا يتسجلي أسنتو أورومو ماني سابد كان هو بچون دندينيتو تغريق أفافي موت إلمكي هو غرغرم هل كان يقول لك إيه هو أجاو بيتكريدت بإرترا كيست أميل المنما إمي أورومو ولقى كيست كت بوم بينوت قد روبدو كوني أوغان أبيتشون أوغان جيتو تاتي إلما شبوي وانتاتيف
ansi wajjin quban qabu oromiyaanis oromummaanis cilee haaseentu si na arrabsuu qofaa muti hamma taane garuu quuqamne hamma taane iyyinee yeroo keenya sirratti fidnee gadheen nu arrabsitee wantaani taane jechuun oromummaan keenya ishiinuu cilee haaseentu kuriyoo ta'e jechuun oromummaan hubannoo kana hoo ta'e namuu cilee haaseen hireen kiyya kan biraati jechuudha qoodan qabuwan kana keessa akka nama tokkootitti taakka kan lammataa kanan oromoodhaa himuu fe'u namni tokko har'a hoo ushshadhee afaan qabate boru gabbahee waa tokko dubbachuu hin danda'u including Jowaar Mohammed waa tokkoon katabeen beektaniiti jawwee kadhaarra jiraa waaqa kadhataa jedhee waa tokko katabe rakkina irraa qabdaa maaliidha akka rakkina irraa hin qabaanne isin himee gaafa inni manedhaa jiru hidhamuun isaa sun akka sirrii hin ta'in jawween durii lolchiisaa hin lolaa odoo alatti hafee yeroo kana odoo Ameerikaa jiraate yeroo kana odoo deebi'ee illee sitisina booda galeetan lola biyya keessatti du'aa hin deemu waan jedhu sun bara akka dogongora ta'e dubbanne kana booda har'oon dubbatin har'oo waan jedhin har'oon falmatin kana booda boru jibkee dooshaa cuha jetti gandattii eega bineensi sokkii booda saree iyyitu jechuudha oromoon kan caalaan beela'u oromoon kan caalaan du'u oromoon kan caalaan miidhamu gootummaan namni oromoodhaa quuqamu nan jedhu hoo jiraate har'a guyyaan qaammee jennu sun lanquxaaxaa shaalona qamis har'a hoon ta'in boruu dan ani akka nama tokkootitti dirqama ofir irraan qabu inni he's done namni jawwee eegdan teessanii jawween eega har'a bahee odoo alaa falmate gaariidha weekaa beekuu jawwee qofaa muti kafaa'oon hin jiru akka dhaabatu faankishin godhuu danda'a maaliif mana hidhaa jiran sannan hubadhaan biyya keessa teessee homaa godhuu akka hin dandeenye akka mana hidhaa seentu akka harka kennatti kan biraa immoo namni tokko advaanteejii ilaallata kana booda Tigraay hoo lafarraa dhume booda kana booda Wallagga rasaasan lafarraa hoo duguugan booda immoo akka dhiirummaatitti gadi baatee karabaata haasuftee wanna dhume irratti wanna eegaroobee caame booda jechuudha eegaroobee caame booda hoo dhuftee waa haasofte suni dhiirummaas moti gamnummaas moti ummata quuqamuus moti that is personal interest that is a business gaafa rakkoo eeganaan ta'ini ummanni Oromoo har'a rakkina keessa kan jiru har'a kan falmachuu qabu so har'a namni ganamaan keessaa bahe namni siyaasa keessa jiru jedhu har'a falmachuu qabu har'a kan falmatu eenyu waboo qofa bakka xiqqaatus guddatus shurbaa tolfatanii ganda keessas yaa'an jilbiifataniitis lolan waluma fe'ellee ta'u waboo qofa malee waa'ee Oromiyaa keessatti namuu hin jiru namni takka hin jiru namitti akka feetetti kun dhiiga tuqe kun hate ergamuu qofa akka saree duuda dhaameetti kan hafe namuu so namni tokko dhuftee min ችግር አለብህ rakkina irraa qabdaa jetti afaan baddesitti dhuftee annamirraa rakkina hin qabu Jawaar kaleessa waan hojjete san har'a hojjechuu eegan jiraanne ta'e namni biraa bakka taasan bakka bu'ee hojjechuu hin danda'a. Jawaar rakkina isaa kana argaa fi hubadhaa fi rakkina keessa jiraa jechuudha bara. Argii Jawaar manidhaa jira. Jawaar beema manidhaa maali kaleessa waaqatu na baase manidhaan jira jedha. Har'as manidhaa jira. Kaleessa manidhaa waan hin jiraaneef hin dubbanne. Har'oo bakka mana kiraa keessa yookiin manatti galee bilishaan boodigaardii argatee wantoota ofii muti garaagarummaa biyya san keessa jiraachuun har'a hundumaafuu manidhaa. Kanaaf namni keenya guyyaa guyyaadhaan du'a halkaniif guyyaa itti rasaasni
warri as keessa dhuftanii afaanatti bantan kuni ilmaan saree adabadhanarraa nan dubbisin jechuu akkasii arrabsu yookiin afaanatti hin baniin si wajjin Oromoo ta'uun fedhu. I'm not even Oromo. Gadee akka ta'etti tanaa wajjin saree akka ta'etti tanaa wajjin ergamtuun anaamoti abiyoot kaasayeeti ergamtuu wayyaanee gaafa ergamtuu jechuun gaafa jarri si ergatu ergamtuu kobbortaasii kan baattu kan gadi jettee akka sareetitti jala bulte kan hiyyummaa si himattu kan gadadoo keessatti guddatte abiyoot kaasayee Abiy Ahmed kan ofiin jettu tana namitti kanaaf akka nama guddaatitti akka nama beekatitti ilaalta san immoo ganamaan si hime namichi akka homaan beeke maal jechuu dooktara injiinar piroofeesara ta'uu moti bara eega namni dhume namni har eega dhume Oromiyaan maal si gooti ilmaan Oromoo har'a lafarraa duguugamaa jira Oromiyaa ati jettu tun eenyudhaaf mana waaqatiifi at the end of the day kor rabbi xuume hundumaa manni waaqatiif I'm very independent Jawaar nama siyaasaa hoo ta'e har'a kan gabbee haasa'uu qabu Baqqalaan nama siyaasaa hoo ta'e eega bilisa ta'anii har'a kan bahanii haasa'uu qaban namuu jechuu namuu ani Oromoodhaan nafu quuqama hoo jedhe har'a gaafa duguugame booda hin ta'u suni siyaasa fi moti sun daldalachuudhaaf sun waa ciniinuudhaaf sun waa argachuudhaaf sun that is personal interest Oromoodhaan quuqamuu fi moti هو قد يبيت على تايلول يا جماعة كيسة تقول لون دنديني إيجاسو so جوهر I don't think Muslim هو تاته بي نبي محمد كبدا I'm Christian سجدوا في مودين I don't care less وقالوا بديت من برمبران أما مو ركني كي مال كان مال ركني مال راكب عن جوهر ده Gandatiin takka arsii keessaa gadi baatee ijoolleen ani arsii ofiin jettu arsii ta'eef tuulama beeku tuulama ofiin jedhin tuulama arsiidha sanillee yoo taate jechuudha gandummaa dhukkuba goflaa takka of keessaa qabdi Oromoon akka gandummaatitti deemti yookiin kun amantiitti maxxanti saniiniif isoo ta'e Jawaar anaaf qaama kiyya jechuudha akka gaddaatitti isoo ta'e akka tuulama ta'e haata akka tuulama ta'e addabaabaayii hundumaafuu himeeti so arsii ta'uu fi moti harar ta'uu fi moti maalii ta'uu fi moti nama siyaasaa yoo ta'e gadi baaftee rurrukuttee asiif asii diinnis firris akka arguuf jibba biraa jibba dhuunfaa hin ta'u so galee rafee jechuudha jawwee keenya laala salaama kula chakkula laala salaama akkuna waswaasi yoo humna jechuudha keenya ooyee Jawaar kun maal fida amma Jawaar mana hidhaa yoo jiraate namni biraa bakka Jawaar akka kaleessatti uummataa dubbatu gadi bahee istiraakchara saniin dubbachuu hojjechuu falmachuu qaba kanaafan ani hamma dandeessanitti wabootti makamaa kanan jedhuuf reeffi kee maasii alaa fagaata Oromiyaa keessaa induuta namuu sin awwaalu allaattiin illee sin nyaattu Tigiree keessatti maaliifii namni bokokee ajaa'ee lafa buute xiraayiti harki guddaan immoo Oromoo kanas sii godha jedhee walitti taree uummanni kanaan jaanjessee hiyyummaatti galchanii duraan hiyyummaa keessaaf immoo xaraganii achitti galchan jechuudha. So Oromiyaa keessatti du'i madaabaraa taate duuti kee kan hin hafne eega duutee immoo iyyuu xinnoo dhakaa darbattu Oromoo keessatti handu'aa jiru Oromoodha maal goota Tigiree bira dhaqxee maal goota lafa Walqaayitii warra aangoo qaban duubaa fi xaaturan gandi Amaaraa duraanuu amma achi dhaqxee maal goota waan hin nyaanneef horii siifan kaffala special bodyguard kommandoon hin jiru rasaasni kommandoo ta'uu kan beeku hin bo'aniiti kun harki dhaqanii kunihu Oromoodhaa himamuu qaba silaa kunihoo miidiyaa jirurraa har'a odoo Jawaar alattafe odoo dhuguma nan falmadheedhe odoo ala jiraate akka dursanitti odoo har'a ibiddatti qabsiise Oromiyaan sila har'a hin lolatti akkasi so he's done bakka Jawaar he's done gari lafi raf
gaafa biyyatti deebi'eera biyya keessa hoo jiraatte nda'uu hin danda'amu namuu ceequu hin danda'u waan amma gammachuu marroo waboo namuu isaan ceequu hin danda'u you can't waluma fe'an illee godhan waboodhaa si jecha Oromiyaan maa kanaaf ilmaan dildhuu la ilmaan dildhuu keessumaa Oromoo asirratti miidiyaa kanarratti dhuftee wannan jedhu irratti waa takka akkanatti hin katabne ilma saree ilma dildhuu ilmummaallee guutuu kanan si hin kasi bulchu kana wallahi billahi itti kakattus kasi bulchu kana ashkara wayyaanii kan ture ashkara isaanii gadhee isaanii kan burtaa isaanii kan baachaa ture gaafa sanis hunda caalaa kan sagaleedhan namitti tan si maaliif arrabsite maal laan jedha arrabaa moti arrabaa gadi tuni arrabaan guutu abiyyoot kaasee ana abiy ahmed namittiin jedhamtuun tun arraba naan guutu nama arraballeen guutu be nama wayyoo qabdu arrabsita siifani mamoosan afaan amaaratiin eegamu wonni nama 19 nama jedhu kana jechuudha arraban guutu kanaafan arrabsa arrabaan guutu maaltu nattafan do you think barboyyaane akkamitti wayyaan har'a mooyunu ani wayyaane kanan itti dhaadhadhu akkuma ummata keenyaaf itti falmachaa jiran eenyummaa isaaniitiif jarri kun maal godhuu akka Tigraay siyaalaatanii si jalaa saamanii deemanii manni asumatti jira horiinis badi si dhangala'aa jira abdiin isaanii boru wayyaan irraa eegnu maali boruu hin falmannu maqaa keetiin har'a sitti dhumaa jira harka guddaa Oromoo dhumaa jira amaaratti gadhee wallagga fixaa jira koottatti dhaa jedhee attention daayivarsi godhuudha amaaratu dhaa jira kasirraa lolu waboodha amma danda'ame isa jechuun ganda tokkotti ergatee jimmatti ergatee wallagga fixaa jira jimmatti ergatee boorana fixaa jira jimmatti ergatee maqaa jimmaatiin bashaashan godhee sammuu waan hin qabneef wanni inni haasa'u bara Oromooti siin jechaa jiran si wajjin Oromoon ta'u abiyyi wajjin Oromoon ta'u never nama isaa wajjin jirtu san Oromoon ta'u si wajjin kos gaafan du'es jahannama kan si eeggatu gaafan jirus immoo nama birattis the worst nama kanaa nama gadhii addunyaa tanarratti namitti tanatan gahuun jiru taa'ee dhaggeeffadhu gubadhu duruu si himi akka duruu si himi ammas kun kan beekamu duruun himi waa'ee kan Oromoon kan galuufii qabu kanaafani cubbusaa ta fudhadhaa jira baay'ee wayii hoonani amma namicha kana hokkatti laa arrabsu jechuudha oon gadi qaba cubbusaa irratti deemaa jira jechuudha His Excellency Dr. Abiy Ahmed he is the most foolish he is the most evil he is a fake the most stupid more idiot Doctor Your Excellency akko keetittin odoo waa qabaatee eega nama jeeste maalinni beeksumni kee maalinni eega nama fixxe eega ilmaan namaa haala kanaan dhumaa jiraatanii biyyaa gurgurate be amma wanta akka biyya harka hin jirtu biyyi namicha harka jirti laa kalee galgalaa Ethiopian Airlines hamma achitti gaanitti guuran achi mooyyunu even baasiidhaanii odoo hin ta'in looriidhaan galcheedhanii namichi looriidhaan haa fe'amu kana nadaa medicine everything shaabiidha kan ajaju Isaayyaas kan ajaju isinii galuu qabu kun hanguuramee achitti gad naqame immoo ilmaan Oromooti kan asitti dhuman kan achittis deeman hiyyummaa keecha kasseen maalirraa godhaanii Oromiyaa kana booda eega namni dhumee booda eega dargaggoon Oromoo dhumee booda maalirraa godhaan namni takka gooftaan qaban gooftaan kii sammuu waaqa
Waaqtu haqa jechuudha haqa gooftan kee birrii ta'e maalii ta'e cubbuu ta'e kan beeku qabna malee silaa oduu Oromoo ta'e oduu namni Oromoo tokko bakka san jiraate cimnu mallee ittiin dhaadatan ta'e jechuudha hundumaa gadi yayyaatu tanas rakkina irraan qabu gruuppii ijaarrattee achiifas maal kan jettu Shimallis maal hunduu kan jette gadi jilbiifattee buluu qabdi. San immoo gar tokko irra laaltan maaliif biyyuma sanii akkasuma Haayile Sillaaseenis bara bulchu, Mangistuunis bara bulchu, Mallasis bara bulchu, namoota tokko bulcha biyyattii irra deebi'ee isin himu. Biyya san keessa jiraanna namoota tokkotu bulcha. Biyya alaa taanaan garuu ibiddatti qabsiifte. Bara Jawaar ala jiru san hammam ibidditti qabate jara wayyaaleetiin hoo Oromoon lolatu jechuudha. Amma hoo nuu kechuu lolachuu hin dandeenye. Qawweedhanis amma jiraatutti jarri bee argitan akkatti lolatu eenyummaa isaaniitiif. Irra laaltanii akkatti bu'uun agartu Oromoo anduu arra hafa maqaleetti galee akkatti bu'uun agartu. Kuni bee qaanyiidha. Kuni bee du'a Oromoodhaaf. Duuti kana caalu jiru. Kan hafe afaan Amaaraatiin wanni inni jedhu kanaan dhumarratti Air Force keessa warri jiraataniif warri afaan Oromoo dhageessan warri Air Force keessa jiru harki guddaan isaanii Eertiraatti kan deebi'an waa tokko akka hojjetaniif malee xayyaarallee akka Isaayyaas warri Eertiraa akka overtake godhu ajaja kennee jira namichi. Paayileetonni harki guddaan capability muuti kan jedhan irraa fudhachaa overtake godhaa jiran. Takka tasawoo ka'ee jechuudha. Almost 75 to 80% Air Force in Itoophiyaa amma gara Eertiraatitti deemaa jira. Namichi shakka godhaa jira. Hoo international pressure itti dhufee namittiin tun achi akkana kan jedhu amma Antoonii lama meedisiin halkan edaa deemaa jira jechuudha. Nama dhuwaa jiru kanaan jetti. Extra fudhachaa jira inni boruuf itti qophaa'aa jira. Taankii dheengadda haarteessan Air Force irree godhaa jira. Diduu hin danda'u namichi. Niitii isaa fi dodoo jedheen amma ዝናሽን አንጠርጣሪን ለመድኃኒት ፈልጋታለሁ ዶ ጀደን እንግይቸ ነምች because he hasn't got any option ከቸሴን ይላቀተ ሆማ እኒ አከደሞ መራቴ ማሳ ከቸሴን ዶላ መታኒስ መራቴ ፕሬሸር አኒ ኢጥሊት በሄ ተካች ማን ዶ ረብ ኑራፍ አጠገን ጀነ ከልማፍ ሆነ ማይት ይቹ ከናፍ አምቦ ወንተክ ይረንካቆት there is no tomorrow for me ሲያሳ ኢትዮጵያ ከይሰ I don't care akka fe'etti haasa'ee akka fe'etti himee akka fe'etti cubbuu gadi nama wajjinu feetu Oromiyaa ta'e cileenseen eega cubburraa karaarraa kan goortu taate Oromiyaan boru dhuftu cilee haaseenti Oromummaanis cilee haaseen namitti tanaa wajjin warri Oromoon dhaabbatee har afaan banoo jiraate isii wajjin Oromoo ta'uun ani nama har'a abiyoot kaasaayee wajjin dhaabbatee daldaala isaa ta'u kanaa wajjin rabbi Oromoo ta'uuf fedhu Oromuma ta'uuf fedhu kan biraa dhiisati Oromummaa dhiisaa Oromiyaan haa baddu nama kanaa wajjin because horiidha waan ta'eef ni ta'an maal sammuun isaa garmuun daalutti yaadee itti rafee ilaalee jechuu danda'u kana kan jiru. Kana akkanarratti waliin wajjuwaan so Air Force keessa warri jirtan akka nama jahaa taanee walitti qabamne kana dabarsaasi nama jahaa taanee walitti qabamne nama Air Force keessa jiru pileeni tokko kaasee akkuma kun Jawaar akka dugda saree dugda dhaanii teechisaa jiran kan Shimallis akka saree dugda dhaanii teechisaa jiran kan Oromoodhaaf faayidaa takka illee hin qaban garuu immoo daamejii tokko fiduu hin danda'an warri Air Force keessa especially the pilot especially warri piloting jechuun maali goone ijoollee akka nama jahaa takka ta'an aswee namni jahaan kuni horii walitti qabne option tokko qaban even namittiin Birhaanuu Juulaa shakkaa jirti maaliif international criminal court dhaquun kiyya na fuuttee Birhaanuu Juulaa amma odoo inni bakka jiratti jiraate mootummaan haa garagalchee Birhaanuu Juulaatti illee shakkaa jira. Air Force keessa warri jirtan jechuudha. So option tokkotu jira. Air Force keessa warri jiru kun maatii qaban.
lubbuus qaban eenyu har'a ka'ee xayyaara sanii eenyu akka filaayitii kamiin boombii kam akka darbee deebi'ee hin beekamu boru isinii naftu so option tokkotu jira karaa Eertiraatiinis namoonni gara Suudaantu jira so paayileetonni keenya hoo hiree argattan the best thing you can do for yourself and your family for your soul karaa Suudaanitti caa xayyaara fudhadhaati maal goona sun maal goona Amerikaa warri jirtu jiranii anas jiraa nama jaataanii horii isiniif kaffallaa mootummaan Suudaan immoo qophii Air Forcein fuutee achitti deemnan achitti jalaa baqannaa that is it you done addunyaan propaganda isiniif ooftii horii isiniif kaffallaa faamilii keessa look after isinii goona Suudaan dhibbatti akka isin deebifne kan beekan biyya biraa laalle Jibuutii oo dhaqxan isin deebisan ta'a gara biraa oo dhaqxan gara biraa Suudaanii tarkaabannaan garuu you done tokko cubbuudhaan nama fixaan jirtu egereessi kan itti gaafatu waaqa birattis nama birattis itti gaafatamta kana kan lafa goonu kana baruudhaaf namni in dhufa information lafa jalaan we can put in independent account mindaa inni minimum anji ajaha namni achitti gahu anji ajaha family dhaf sanii oliif jechuudha minimum 6 to 12 amma gootti san sinii kaffalamu jechuudha san himuu feena ganda kana san immoo yunu akka gaariitti qopheessin option that is like breaking Sudan akka dhibbatti hojiitti kan galan taate akka keessumsiiftu akka deporting goon even xayyaara illee deebiiftu xayyaara matanii Air Force hoo ta'e xayyaara bila deebisanii surma agreementii wayii hun qabaatiin deebisanii airline in civilization wanna Ethiopia airline maal hun ta'e walolaa wajjin agreementii qabanii beekanu garuu deebisanii they are more than happy Sudan Eertiraadha akka argite hin beektaa kuttee achi galu hin danda'an jechuudha option kan akka argataniif san warri afaan Oromootiin kan caala jechuun fe'u ilmaa Mardaasaa namni jedhamu kun jechuudha benefit of doubt xinnoo wajjin jiraate jircha keessatti garuu namichi shakki keessa waan jirtu waan ta'eef hin beekna dandeettii wayiitu akka hin qabne Eertiraas hodhaytan Eertiraa soo kaatan the best thing you can do for your family seenaa keessatti jechuudha seenaa jabaa keessatti du'uun kee nafu cubbuu jalaa waaqa biratti nama biratti kan baatu the best option kan akka more sponsor akka argattu akka biyya alaa baatu homaa shakkii takka keessa seenin Suudaan seennan paayileetiin tokko achitti harka kennannaan jiruu gaarii akka jiraattu achitti akka namni xinnaa guddaan gaafsa responsibility fudhannaa kana nu argaa nama wacuu muti baay'atanii waan bacanii fi muti strategy tokkoo fi akka hojjetu jala deemu kanatti hawwan hin deemuun ta'ee fi bulan asumattan dhaabuu fi afaan keenya warri dandeessan kana waliin gahaa warri itti makamuu beektanis immoo horii walitti qabnee akka nama garaantii tokko bank independent bank akka nama isaan fe'an bira akka keenyuuf kana waadaa qabnaa jechuudha. Kana man jechuuf agaranani afaan keenyan kanuman jedha afaan Amaaratiin itti fufu.